Akkam jirtu hordoftoota keenya qophii ispoortii irraa sa'uuf asitti argamnee jirra. Jalalam Taaddasaa wajjiniin hin jira. Taphi Piriimiyer Liigii bara 2025-26 eegalee jira. Taphi kun akkaan kan eegamudha. Kan jalqaban Liverpoolii fi Bournemouth har'a jimaata galgala sa'aatii 4 irratti kan jalqabamu jechuudha. Kanaan eegale. Isa booda immoo taphi akkaan eegamu kan masaanuun lamaan waliin taphatan kan Manchester United fi Arsenal. Jalalam ati isa kamiin deeggarta nuyi keessaan qabnu Manchester fi Arsenal anumaaf si jechuudha. Tolega sagantaa ispoortii keenya har'aa keessatti qabxiiwwan gurguddoo ni kaasna. Seenaa kilaboota lamaan gidduu jirullee qabxiiwwan tokko tokko ni kaasna. Bara kana maaltu eegama kan jedhus kan irraa dubbannu ta'a jechuudha. Hordoftoonni keenya Piriimiyer Liigii Ingilizii bara kana har'a jalqabu kana eenyutu waancaa injifachuun xumura kan jedhus yaada keessan nu barreessuu hin dagatina. Tilmaama keessanis koomentii jalatti nuuf barreessa. Hamza wajjiniitiin qabxiiwwan gurguddoo ni kaasna. Liverpool shaampiyoonaan bara darbe Bournemouth wajjiniitiin har'a dirreessa Anfield irratti kan jalqabu ta'a jechuudha. Mee tapha Liverpool fi Bournemouth irraati kaane isaan booda immoo kan dhaggeeffattoota keenyatti himnu United fi Arsenal waggoota dheeraa walitti dhufanii jiru. Eenyutu irra caalaa mo'ateera? Morkiin isaanii maal fakkaata? Bara kanuu maal fakkaata kan jedhus ni kaasna. Dubbii kee irratti tapha kan Bournemouth fi Liverpool isumayyuu Anfielditti irraa Liverpool bara darbee shaampiyoonaa ture Piriimiyer Liigii isatu injifate. Baranas ammoo kilaboota kam caalaayyuu taphattoota fiduudhaan qophii gochuudhaan ga'umsa guddaa irra kan jiru isumadha. Bournemouth garuu agas mara miti taphattoota hedduuyyuu dhabeera baay'ee sinfinne. Haala kanaan gaafa laallu Liverpool salphamatti waan injifatu natti fakkaata. Taphi akkaan eegamu kan United fi kan Arsenal ta'uu danda'a. Isatti nan deebi'e gara hordoftoonni keenya dhumarratti ooptaa super kompiitariin Piriimiyer Liigii bara kana eenyutu injifata kan jedhu ibsee jira. Tokkoffaarratti eenyu, lammaffaan eenyu, sadaffaan eenyu, Arsenal meeqaffaar jira, Unitediif qabxii akkamiitu kenname, Chelsea foo Manchester City foo kan jedhus kaasnee kan isinitti himnu ta'a jechuudha. Mee tapha har'aa ta'aa jalqabnuuti. Hamza akkuma kaastee Liverpool bara kana taphattoota baay'ees dhabee jira. Taphattoota jajjaboos garagaree kanatti dabalee jira. Kanneen dhaban keessaati tokko haala nama gaddisiisuun Diego Jota balaa konkolaataatiin dhabanii jiru. Bakka isaa garuu taphattoonni mallatteessanii jiru. Luis Diaz Bayern Munich galee jira. Darwin Nunes Al Hilal gara Saudi deemee jira. Isaaniin garuu taphattoonni bakka bu'an ni jiru. Kanneen akka Florian Wirtz fa'aa maallaqa riikardii Ingilizii keessatti ta'een miliyoona 100 paawundii kaffaluudhaan fidanii jiru. Hugo Ekitike jira, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong dabalatee waliigalatti haga ammaatti naannoo paawundii miliyoona 270 haga ammaatti kan kaffalan kanaan taphattoota ciccimoo fidanii jiru. Baay'ee garee nama sodaachisu ta'ee jira haala amma jiruun Liverpool. Liverpool dabalataatiin karra eegaa Liverpool dabalataan taphataa sarara ittisaa Crystal Palace fi akkasumas dursaa taphattootaa kan ta'e guyyoota muraasa dura immoo waancaa Community Shield kan injifatan Liverpool mo'atanii jechuudha. Crystal Palace irraati. Margein mallatteessuuf walii galtee irra gahee jira. Dabalataan taphataa sarara ittisaa tokko Parma irratti mallatteessuuf walii galtee irra gahee qorannoo meedikaalaa irra gahee jira. Walii gala Liverpool yeroo jijjiirraa ganna kanarratti paawundii miliyoona 300 ol baasii taasise. Kanarratti immoo kan eegamu gara miliyoona 120 yookaan 30 ol baasee fiduuf kan qophaa'aa jiru immoo Alexander Isak ammayyuu keessaan dubbatamaa jira. Bara kana Liverpool gara paawundii biliyoona walakkaa biliyoonaatti siiqu baasii taasise. Garee Arne Slot kana deebisee kan ijaaraa jiru fakkaata. Baasii baasuudhaan kana dura Chelsea ture kan beekamu. Bara kana garuu Liverpool baasii guddaa baasee jira. Hamza dubbii keenya irratti bara darbe Liverpool maallaqa guddaa baasee taphattoota mallatteessisne yeroo shaampiyoonaa ta'e tarii maallaqa yeroo san argatan injifannoo Piriimiyer Liigii irraati kan argatan hirmaannaa Shaampiyoons Liigii gaarii deemanii jiru achirratti maallaqa argatan ida'anii Liverpool baasii taasisuudhaaf hedduu kan rakkateen fakkaatu taphattoota gurgures qaba wanta ta'eef. Gareen Jurgen Klopp jala turan akkuma jiranitti Arne Slootitti darbanii isumaan taphatee isumaan cimsanii isumaan waancaa nyaatan malee haga bara kanaa invest irratti godhanii taphattoota hedduu fidanii miti. Barana immoo taphattoota irratti dabalanii akkam akka ta'uu danda'u xiqqoo hin ulfaata Piriimiyer Liigiin haala kanaanii.
Kan biraa kan Barnimaawus garuu bara kana Barnimaawus eenyufaa dhabe bara darbe morkataa jabaadha kilabni kuni kilaba tuffatamu miti Milos Karkash Barnimaawus keessaa bahee Liverpool galee jira dabalataan Zabarnyi kan jedhamu miiliyoona 50 oliin taphataa sarreetti isaatii lammii Ukraine kan ta'e PSG galee jira taphattoota murteessoo kanneen dhabee jira Barnimaawus kanaaf bara kana akka bara darbe ta'uu dhiisuu ni danda'a ta'a garuu leenjisaan isaanii Adani Eriolaan baay'ee nama jabaadha. Ammoo kilabicha jijjiiraniiru. Sadarkaa kanaan durattiin xumureen beekneetiin akka inni xumurus taasisanii jiru. Anfield irratti morkii jabaatiin kan Premier League Ingilizii bara kana tokko jennee jalqabnu ta'a jechuudha. Sana booda taphni eegamu. Isa tapha eegamutti gara xumuraa irratti dhumna. Amma waan kilaboonni amma hanqina isaanii bara darbee ganna kana keessa guuttachaa ba'anii jiru of ijaaraa ba'anii jiru sanarratti immoo pre-seasonii tapha Premier Leaguein eegaluu dura ka taphatan jira isarrattis humna isaanii argama turree of cimsaa garee ijaaraa gareen akka wal baru akka waliin taphatu gochaa ba'anii kana gaafa ilaallu eenyutu sirriidhumatti gaafa dubbannu eenyutu dorgomaa cimaa ta'uu danda'a akkuma beeknu Premier Leaguein tapha baay'ee dorgommiin itti hammaatudha hundiyyuu garuu gara oliitti kan dhufuu danda'an eenyu fa'i duratti tilmaama oftaan kaa'ee aga tokko tuqxee turte haala jiruun eenyutu wal morkachuu danda'a keessattuu bara darbee qabxii guddaadhaan warra kaan dursee Arsenaaliin qabxii 10 caalee shaampiyoon Premier League kan nyaate Liverpooliin eenyutu morkachuu danda'a yookiin immoo iddoo sana eenyu qabachuu danda'a jedhamee. Ani hordoftoota keenya irratti gara dhumaatti himuun barbaada eenyuutiin akka tilmaamameeru garuu akka walii galataa kaasu. Chelsea'n bara kana taphattoota jajjaboo mallatteessisee jira. Taphattoota gadhiisee hedduus qaba. Ted Boyle jalatti Chelsea'n gara taphattoota 49 mallatteessisee jira. Kun waan ajaa'ibaati. Isaan keessa taphattoota jajjaboo jedhaman iyyuu hin barbaannoodhaan gadhiisanii jiru. Bara kanas Liverpoolitti aansee maallaqa guddaa kan baase Chelsea'dha. Sarara fuulduraarra Jaami Gittens fa'aa Dortmund irraati miiliyoona 50 oliin kan mallatteessisanii Joao Pedro Brighton irraa mallatteessanii jiru Delap Ipswich gara miiliyoona 30 innis jabaadha taphattoota kanneen mallatteessanii jiru garuu kan akka Jackson fa'aa Nkunkuun fa'aa kilabicha keessaanii ba'u jedhamee eegama. Bara darbees kan bitanii turan moo maal ka jedhamu gurbaan Istivao jedhamus baay'ee cimaa ture pre-season irratti taphataa baay'ee jabaa ture gooliillee galchaa ture. Akkuma dhufeen galchee lakkoofsee jira. Tapha michummaa irrattis lakkoofsee jira. Chelsea'n haala ajaa'ibaatiin garee guddattootaatiin ijaaramee jira. Taphattoota garee guddattootaa qofa osoo hin taane gatiin isaanii illee qaalii kan ta'an. Chelsea'n morkataa tokko ta'uu danda'a. Kan biraa waa'ee isaa irra baay'inaan kan hin haasa'amne yeroo baay'ee immoo kan injifateeru Manchester City'dha. Manchester City'n bara kanas shaampiyoonaa ta'uuf kan morkatan natti fakkaata. Bara xumuraa Pep Guardiola ta'uu ni danda'a jedhanii kan hin tilmaamu. Pep Guardiolaan taphattoota jajjaboo mallatteessanii jiru amajji darbe irratti. Amajji darbee dabalatee ganna kanas immoo taphattootatti dabalan ni qabu garee isaaniitti kan akka Ryan Cherki fa'aa Lyon irraati mallatteessanii jiru. Kanaaf Manchester City'n illee morkataa jabaa ta'a jedhameeti kan eegamu. Waa'een waancaa gaafa ka'u amma Manchester City'n akka bara duraatu hin taane akka Arsenal fa'aa akka Liverpool fa'aa akka Chelsea fa'aatti iyyuu maqaan isaa ka'an jiru. Garuu yeroo tokko bara 2017 Manchester City'n sadaffaadhaan haala kanaan qabxii amma kanaan booddee hafee xumureen beeku yeroo walitti aansee qabxii inni gadi bu'aan isaadha. Amma garuu warruma waancaa nyaatu jedhaman keessatti iyyuu maqaan isaa haasa'amuu amma dhiisuutti ga'ee jira. Garuu isa dhufu kanatti baay'ee of ijaaraa jiru. Taphataa utubaan isaanii irratti hundaa'an bara darbe miidhamaan Rodri dhabanii turan tapha hedduu irratti hin hirmaanne inni deebi'ee jira. Ejjennoon isaanii cimee jira. Dagachiisanii tarii ol dhufuu danda'u kan jedhus jira. Tokko sana kan biraa Arsenaalidha kan ilaallu bara dorgommii kana haalaan kan eegamu tokko xiyyeeffannoo guddaa jalas galu dhiibbaa keessas galu jedhee kan eegu Arsenaal. Arteetaan gara waggaa 6 ol turuu isaaniiti mitiiree gara Arsenaal erga dhufanii haga ammaa waancaa FA Cup akka dhufaniin kan injifatanii ergasiis waancaa guddaa tokko injifatanii hin qabanii. Kanaaf Arteetaan taphattoota jajjaboo mallatteessanii jiru. Sarara ittisa Arsenaal ajaa'ibaa sarara gidduura taphattoota hedduu mallatteessanii jiru. Sarara fuula dura irratti taphataa lakkoofsa 9 jabaa hin qabu Arteetaan jedhameeti kan qeeqamaa ture.
deeggartoonni Arsenaal hedduun keessanis gaaffii kana kaasaa turtaniittu addunyaa guutuurraati. Victor Gyökeres Sporting Lisbon irraa gara Arsenaal dhufeera gaa falmii guddaatiin booda bara kana Gyökeres galchii meeqa lakkoofsa Arsenaaliif kan jedhu tilmaama irrattis nu barreessa. Ammoo Arsenaaliin shaampiyoonaa ni taasisa. Waggaa 20 ol kan eegan waancaa Premier League akka isaan injifataniif taphataan Sweden kun sababa ni ta'a kan jedhus walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee garee taphattoota Arsenaal warra baranaa kana haa kaasnu. Ittisa irratti Gabriel Magalhaes deebi'ee jira miidhamarraa. William Salibaan jira. Calafiori jira. Julian Timber jira. Bakka isaanii Masquera Valencia irra mallatteessanii jiru. Kiyoor jira. Taphattoonni akka baay'een fayyanne achi keessatti qabaman garuu kan akka Zinchenko faas inuma jiru garuu ittisa jabaa qaba Arsenaal. Garuu ittisa jabaa Unitedis amma waan fooyyeffate fakkaata. Tapha pre-seasoniif tapha michummaa taphatamaa ba'an kana erga Premier Leaguein bara darbee xumurame irraa yoo ilaallu ittisa kanneen akka Dorgu, Yoro faa, Maguirein dabalatee Heaven, Luke Shaw faa, Mazraoui salphoo miti. Martinez kunneen gaafa miidhamni jiru ta'e isaaniyyuu baay'ee nama sodaachisu. Kanaafiyyuu Arsenaal cimaadha, United immoo laafaadha waan jettu miti. Dorgommiin akka hammaatu waan agarsiisu. Ittisuma irratti ittisuma jara lamaanuu gaafa laaltu lamaanuu salphaa miti. Gara taphaa Arsenaaliif Uniteditti haa dabarru akkaataan abbii taphattoota ga'umsi isaanii akkaataa isaan itti hiriirsan lameen iyyuu taphattoota baay'ee ciccimoo ta'an mallatteessaniiru ganna kana. Kanaan wal qabatee kan isaan hiriirsan ittisa irratti gidduu irratti fuuldura irratti maal fakkaata eenyutu morkachuu danda'a taphi kun akkam ta'uu danda'a ka jedhu. Hamza bara kana garee haaraa lama argina jedhanii kan yaadu. Arsenaal kanuma beekamu ta'e garee ijaaramedha. Waggaa 6 Arteetaan ijaaree jira. Waancaa Premier League yookaan waancaa guddaa biraatti hin injifatiin iyyuu malee garee jabaan tokko ijaaramee jira. Sarara ittisa irratti fudhattee ilaaltee taphattoota kan akka Gabriel Magalhaes faa, Saliba faa, Ben White faa, Zinchenko, Calafiori, Julian Timber faa fudhannee ilaalle Arsenaal Premier League keessaati. Kilaba ittisa jabaa qabudha jechuun ni danda'ama. Masqueraa fi Kiyoor illee jiru ittisa irratti. Kanaaf Arteetaaf filannoo bal'aatu jira bara kana taphataa yoo miidhame jechuudha. Gara sarara gidduutti waggaa dhufnu Thomas Partey'dha kan isaan dhaban bara kana. Bakka Thomas Partey immoo Zubimendi mallatteessee jira. Christian Norgard Brentford irraa mallatteessee jira. Filannoo bal'aatu jira. Asirratti kan eegamu Declan Rice fi Odegaard wajjiniitiin Zubimendi hiriirsisuu danda'a kan jedhu. Norgard akka eeggataatti taa'umsaa waan hafu miti gaafuma gara kilabichaatti dhufu. Sarara fuula duraarra immoo akkuma eegamu Victor Gyökeres galchee lakkoofsuutiin kan beekamu Sporting keessatti Bukayo Saka jira. Arteetaan gama kaaniin Kai Havertzinis taphachiisuu ni danda'u. Martinelliin jira. Madueke illee bakka Sakaa fi bakka Martinelli irra cinaa lamaaniyyuu gara fuulduraa irratti taphachuu ni danda'a. Kanaaf filannoo bal'aatu jira jechuudha. Trossard bara kana kilabicha keessaa ni ba'a jedhameeti kan eegamaa jiru. Arsenaal illee akka gadhiisuu qabu isatti himeera odeeffannoon jedhu ni jira. Arsenaal garee gara biraa tokko bara kana waancaa injifachuuf taphatu ta'ee dhiyaatee jira jechuun ni danda'ama. Waa lamatu jira. Tokkoon dhiibbaan miidiyaa fi abbootii qabeenyaa Arteetaa irra ni jiraata bara kana. Yoomidha waancaa kanatti deeggartootaaf kennitu yoom injifatta. Maallaqni bahee jira. Maallaqa guddaa baaseera Arteetaa jalatti Arsenaal waancaa tokkoyyuu garuu deeggartootaaf fiduu hin dandeenye ammaatti FA Cup bara 2020 mo'atirraan kan hafe. Kanaaf Arteetaan dhiibbaa jala galee bara kana waancaa injifachuuf akka taphatu ni beekama. Gaaffiin irratti ka'uu ni danda'a bara kana. Gama Unitediin garuu fuula haaraatu argama jedheen tilmaama. Sirriidha. Amma jalqaba kanatti jettee dhiibbaa kilabii tokko akkasitiin dhiibbaa jala galee waancaa nyaachuu qaba jedhee kilabii isaa irra darbee deeggaraan namundiyyuu akkas jedhee gaafa ijarra kaa'atu maybe carraan waancaa nyaachuu isaa dhuguma milkaa'aa kan jedhu because dhiibbaan itti guddata. Ammoo Arsenaal kanaan dura kan inni itti beekamu nama tokko irratti hundaa'utu hin taane namuu tattaafatee nama hedduutu goolii galchaa ture. Jifataa tokko qofa irratti hundaa'anii sarraa goolii eegaan turre. Amma garuu akkas gochuuf deemu Gyökeres irratti hundaa'u yoo ta'e ammas kunis dhiibbaa biraa irratti namundiyyuu ofii goolii galchuu dhiisee isatti kenne yoo ta'e isa irratti xiyyeeffatu hanqina goolii qabaachuu danda'a jechuudha. Gama biraatiin immoo Unitedis
akka bara darbee hin jiru. Of ijaaree jira. Garuu waa wal dorgoman natti fakkaata. Arsenaalitti qormaata ta'uu danda'a jedhee kan hin yaadu. Taphattoonni Arsenaal keessa jiran taphattoota beenchii ta'uu danda'an miti baay'een isaanii. Fakkeenyaaf Mikel Merino fudhattee carraa gaafa argatu galchisi lakkoofsa sarara gidduurattis gahumsa guddaatiin taphata. Taphataan kun Cristiano Ronaldo fudhattee dursaa taphattoota Brentfordidha taphataa jabaadha. Taphattoonni kunneen wal dorgomuu isaanii waan hafu miti. Gahumsa dhuunfaa isaanii argisiisuuf jecha hundumtuu karaa isaanii kan yaalu yoo ta'e akka Real Madrid bara darbee jechuudha. Arsenal irratti dhiibbaa biraa yookaan qormaata biraa ta'uu ni danda'a. Bukayo Saka Gyökeresif qofa nama kubba kennu miti taphataa jabaa badhaasa Ballon d'Or mo'achuu danda'u jedhamee warra tilmaamni kennameef keessaa tokkodha. Innis galchii lakkoofsuu barbaada. Akkuma beekamu Martinelli yookaan Havertz bakka isaa kabachiifachuuf jecha galchii lakkoofsuu qaba. Kanaaf taphattoonni sarara gidduu tarii Rice, Odegaard fi Zubimendi sirriitti yoo sarara gidduu sana kan to'atan ta'e warri sarara fuulduraa yoo haala gaariitiin wal dubbisu ta'e Arsenaal milkaa'uu danda'a. Garuu gara dhuunfaa isaaniitiin kan yaala yoo ta'e qormaata biraa keessa galchuu danda'a. Kan United garuu fuula biraa argina kan hin jedhu Manchester United bara darbee miti. Ruben Amorim gidduutti dhufee taphattoota barbaadu hin arganne qophii hin taasisne yeroo gannaa jijjiirra taphattoota irratti hin hirmaanne baay'ee rakkatee ture. Akka mo'amnu osoo hin beekuun gara dirreetti deemaa ture jedhee gaaffiif deebii irratti yeroo darbe dubbatee ture. Yaaddaan deema ture akka mo'amnu sun hin beeka ture jedhe. Bara kana garuu waan biraa argina sarara fuulduraa United taphattoota haaraa sadiitiin guutee jira. Sarara fuulduraa isaanii sirriitti cimsanii jiru. Matheus Cunha jira, Buumoo fidanii jiru. Ammoo sararri ittisaa isaanii salphaa miti. Dorguufaa akka isaanitti taphatan argaa turre yeroo Maguire akka durii hin jiru baay'ee cimee jira. Kanneen akka Heaven, Luke Shaw, dhaabbii yookiin ga'umsa cimaa irratti argamu Martinez jira, Delete, Dalo. Kunneen bira darbuun baay'ee sodaachisa haala isaan amma irratti jiran ijaaramanii jiru. Gidduutti Fernandes, dursaan garee taphattoota Mount, Casemiro, Mainu, Ugarte. Kunneen warra salphaatti bira dabartu ta'an jiran amma cimanii jiru. Fuulduraatti akkuma dura kan Sesko haaraa fidanii jiru. Inni taphataa salphaa miti. Buumoon jira, Cunha, Amad Diallo, Chido Obi. Taphattoota ciccimoodha. Haala kanaan garee ijaarame kanatti dhuftee akka bara darbee jira jettee tuffachuun waan danda'amu miti. Keessumaa Sesko bara kana kan ilaallu ta'a. Taphataa kana dhumarra kan isaan argatan Arsenaal deematu jedhamuuti gara United kan dhufe. Inni United barbaadamu gara Arsenaal deemeera Gyökeres. Garuu saffisniif ciminni Seskoon qabu qormaata ta'uu danda'a yoo akka duraatti itti fufee ga'umsa sanaatiin jechuudha. Haga ammaatti garuu tapha cimaa ta'e garee kana wajjinitiin hin taphanne yeroo qophii kanarratti Ruben Amorim tapha kanarratti taa'umsa jijjiirraarra kaa'amuun jalqabsiisu kan walumaan ilaallu ta'a. Garuu Maatiyaas Kunaawun Buumoo fi Seskootiin kan dursamu sarara duraa United wing backii yookaan ittisaa cinaarra deddeebi'uutiin Amad Diallo ni taphataa dorguun ni jira. Bara kana gaheen Fernandes gara sarara gidduurraa gara duubaatti siiqeeti kan inni taphatu akka fuula duraatti akka durii fuula duraatti ba'ee kan taphatu natti hin fakkaatu. Fernandes wajjin immoo Casemiro yookaan Ugarte fa'aa keessa eenyuun taphachiisu Amorim kan jedhu gaaffiidha. Amorim bakka kanarratti rakkoo waan qaban natti fakkaata. Gahumsa Maayinuu gaafa ilaalan Maayinuun gara fuulduraatti deemanii attacking midfield kan jennu taphachuu irratti gahumsa guddaa qaba jedhu bakka sanarratti kubba buusanii dafanii immoo dabarsuu irratti rakkoo qaba. Ugaarteen saffisa hin qabu kubba iddoon taanetti irraati fuudhama inni immoo gara galchitti lakkaa'ama sun qormaata biraadha karra eegaan qormaata biraadha. Rakkoo United bakka Ugaartee irratti nama jabaa tokko amma Carlos Baleba gaafataa jiru miti Brighton irra tarii kan sana milkaa'aa yoo ta'e karra eegaa irratti kan milkaa'aa yoo ta'e Donnarummaan United galuu danda'a barbaada fa'aa kan jedhu odeeffannoon jira. Yoo akkas ta'e United haaraa tokko bara kana arguu hin dandeenya. Kilaboota lamaan kaasinaa ilaallu seenaa keessatti yoo xiqqaatee durirraa jalqabe jechuudha bara 1894 irraa jalqabanii yeroo 244 walitti dhufanii jiru Arsenal fi United. Kana keessa Arsenal yeroo 90 mo'atee jira. Manchester United yeroo 99 mo'atee jira yeroo 55 immoo qixa ba'anii jiru. Garuu kilaboota Premier League keessa haga Manchester United Arsenaliin kilabni mo'ateeru hin jiru tokkoyyuu jechuudha. Erguma sadhiyooti Premier League bifa haaraatti erga jalqabe 1990 asiyyuu caalmaa guddaa qaba. Garuu kan dhiyeenyaa yoo ilaalle waggoota arfan shanan kanaatiin asitti Arsenal caalmaa fudhataa jira. Taphoota darban afur walitti aansee Arsenal mo'atee jira Manchester Unitediin.
waa'ee leenjisaatti waggaa deebinu immoo Maayikel Arteetaan hamma Arteetaa Manchester Unitediin leenjisaa mo'ateeru hin jiru. Taphoota torba keessa taphoota 4 mo'atee jira. Tapha tokko mo'amee tapha 2 immoo qixa bahee jira. Kana jechuun Arteetaan olaantummaa guddaa garee Manchester United irratti qaba jechuudha. Taphoonni ciccimoon kan biraas kan eegaman kan Aston Villa fi Newcastle salphaa miti ka sanbata taphatamu jechuudha. Kan biraa immoo ka Chelsea fi Crystal Palace salphaa miti dilbata taphatu isaan immoo kilaboonni kunniin lamaan hamilee jabaarra jiru. Crystal Palace waancaa Community Shield yeroo darbe Liverpool irraa fudhatee yeroo darbe Liverpool ka Premier League nyaate mo'atee FA fudhatee Chelsea immoo Club World Cup PSG shaampiyoona addunyaa mo'atee waancaa nyaatee jira. Akka isaanitti deemaa jiran baay'ee nama sodaachisa. Lamaanuu taphattoota sasalphoo miti. Kilaboonni lamaanuu kilaboota sasalphoo miti. Baay'ee morkattoota cimoo ta'uu danda'u. Darbii Londonidha. Darbii London. Isaaniin kaasnee gara dhumaarratti waa'ee Arteetaa qofaatti kaasuu barbaadee ture. Odeeffannoo tokko taphuma eegamu kanarraadha waanta ta'eef Arteetaan taphoota Premier League 200 Arsenaaliin leenjisee jira. Isaan 200 keessa 118 mo'atee jira. Haga ammaatti Arsene Wenger wajjiniiti wal bira qabamanii waggaa ilaalan Arteetaan inumaayyuu leenjisaa Arsene Wenger wajjiniitiin wal isa qixxeessu akka ta'e argisiisee jira. Taphoota 200 keessa taphoota 118 mo'achuutiin leenjisaa shanaffaadha. Kan kana taasiseeru kanaan dura Gaardiyoolaadha. 200 keessa 146 mo'atee jira. Jose Mourinhoon 137 mo'atee jira. Klopp 127 mo'atee jira. Ferguson 122 mo'atanii ture. Nama shanaffaa seenaa kana galmeessanidha. Taphoota 200 jalqabaa Premier League leenjisanii tapha baay'ee mo'achuutiin Arteetaan jechuudha. Kanaaf Arteetaan leenjisaa jabaa akka ta'e mirkaneessee jira. Gamanumaan kan jedhan ni jiru. Lammaffaa immoo umurii xiqqaatiin Arteetaan umriin isaa waggaa 42 tapha 200 Premier League keessatti leenjisaa ta'e kan dhaqqabe isa lammaffaadha. Kanaan dura Roberto Martinez lammiimaa Spain kan ta'an akkuma Arteetaa Everton yeroo leenjisan umurii isaanii waggaa 41 taphoota 200 ol Everton leenjisanii ture taphoota Premier League jechuudha. Arteetaan nama lammaffaadha achirratti nama Spain lammaffaa Premier League keessatti milkaa'es akka ta'e argisiisee ni jira. Carraa mo'achuutiin waggaa ilaallee parsantii 59 ol taphoota leenjisee akka waliigalaatti Arsenaal keessatti jechuudha. Carraa mo'atee jira. Kana jechuun Arsene Wenger wajjiniitiin inumaayyuu wal isa qixxeessaa carraa galchii qabxii argachuu taphoota irratti immoo Arsene Wengeriitiin ni caala. Yoo xiqqaate taphoota irratti qabxii tokkotu 9 argata Arteetaan jedhama. Inni Wenger immoo 1.88 yoo xiqqaateen argata jedhama. Gidduu galeessaa yookiin qixabaa yookiin gara injifachuu jechuudha. Kanaaf Arteetaan leenjisaa jabaa ta'uunsaa wal nama hin gaafachiisu. Premier League keessatti garuu bara kana waancaan injifataa kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Waggoota 6 darbe keessatti United waancaa 2 injifatee jira. Arteetaan waancaa homaayyuun injifanne Arsenaal wajjiniitiin FA Cup bara 2022tiin asitti garuu rakkoo tokkotu jira. Arteetaan kan dhabe yookaan Arsenaal kan dhabe waancaa United argate lamaanidha. United kan dhabe garuu tasgabbii garee keessa jiruu fi cimina qindoomina Arsenaal qabudha. Bara kana garuu lamaan isaanii walitti yeroo dhufan waan haaraa akkamii argina kan jedhu walumaatiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Ayyee Zalaalamummaa akkaataa kilaboonni itti xumuruu danda'an carraa isaan qaban irratti ooftaan tilmaama isaa kaa'ee jira. Eenyu fa'aa ol fidee eenyu fa'aa achi fageessee mee waan jiru nutti. Tolee daawwattoonni keenyas dhimma kana nu barreessuu ni dandeessu tilmaama keessan eenyutu waancaa Premier League bara kana injifataa yaada keessan koomentii keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Deebine gaafa dorgommiin kun xumuramu sagantaa wal fakkaataa waan hojjennuuf yoo rabbi jedhe gaafa san eenyutu argate eenyutu milkaa'e kan jedhu suduuba deebinee kan ilaallu ni ta'a. Kanaaf nu barreessuu hin dagatiina. Optaa Super Computeriin waancaa Premier League Ingilizii bara 2025-26 kan injifatu bara kanas Liverpool ta'a jedhee kaa'ee jira. Namoota baay'een deeggartoonni Hamzaallee dabalatee Arsenaaliin akka eegaa jirtan nan beeka. Garuu sababoota kaa'ee jira. Taphattoota baay'ee yoo dhabeeyyuu bara kana kan akka Florian Wirtz fa'aa taphataa jabaa Jarman keessatti beeknu Ekitike Jarman keessatti gahumsa guddaa kan argisiisaa ture gara garee isaatti dabalee jira. Isaakiin kan dabalatu yoo ta'e Liverpool akkatti jiru baay'ee jabaadha.
kilaboota kaaniitii olitti milkaa'uu ni danda'a jedhee Optaan qabxiiwwan kennee jira. Kanaaf Liverpooliin sadarkaa tokkoffaa irra kaa'ee jira. Waggoota 2-3 sadarkaa tokkoffaaf osoo dorgommuu lammaffaatiin kan xumure Arsenaal Giyookirisiin fideera. Carraa waancaa injifachuuf qabu baay'ee dabaleera. Qabxiin Optaan kennus dabalee jira. Garuu sadarkuma lammaffaan xumura bara kanas kan jedhu kaa'ee jira. Sadarkaa sadaffaa irratti walitti aansee yeroo 4 waancaa Premier League kan injifate gidduutti Liverpool harkaa baasee 5 akka mo'atee riikardiin galmeessineef Manchester Cityin sadarkaa sadaffaan xumura jedhee jira. Kabira Chelseadha paawundi biiliyoonotaan taphattoota ol adeemaa irratti kan dhangalaasaa jiru sadarkaa arfaffaatiin xumura jedhee jira. Shanaffaan eenyu isinitti fakkaata? Shanaffaan hirmaannaa Champions League argamsiisuu dhiisuus danda'a. Aston Villaatu sadarkaa shanaffaatiin xumura jedhee Optaan qabxii kana kennee jira. Kan biraa Newcastle United sadarkaa jaaffaatiin akka xumuruu kennee sadarkaa torbaffaarratti Crystal Palace akkasumas Brighton jedhe United eessa jira jechuun keessan kanaafuu miti Optaan tarii deeggartoota Unitediin mufachiisuu danda'a. Anis itti mufachuun koo waan hafu miti. Sadarkaa 12ffaan xumura jedhee jira. Garuu maallaqa amma kana baasee United dhuguma sadarkaa 12ffaan xumuree Ruben Amorim hojii isaanii irra turuu kan jiru walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Sadarkaa keessa sagalchuuf isaatiif garuu gammaduu hin qabani. United dabar kilaba seenaa qabeessa kilaba guddaadha. Benjamin Sesko galchii hedduu akka lakkoofsu hin shakku. Mbuumoon akkasii Matthias Kuna galchii lakkoofsa bara kana ittisni Unitediif sarara gidduun fooyya'aa. Kanaaf United hirmaannaa Champions League keessa galee xumuruu danda'a jedhanii kanneen tilmaamanis ni jiru. Sadarkaa 20ffaatiin xumura jedhee kan kaa'e barama kana kan ol guddate Sunderland 19ffaatiin Leeds United Burnley 18ffaan xumuruu danda'u jedhee Tottenham bara darbe United hojii walitti aananii kan xumuranii bara kanas sadarkaa 14ffaan xumura jedhee Optaan kaa'ee jira. Kana fakkaata tilmaamni Optaa keessanis nu barreessuu hin dagatina. Ayyee hordoftoota keenya nu barreessaa isiniin jenna. Qophii ispoortii kanuma irratti xumurra kan har'a Zalaalam Taaddasaa wajjin turre. Haga xumuraatti waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan ispoortii kan Premier League fi kaan irratti xiyyeeffachuudhaan torbaniin isinii dhiyeessina. Isinis nu eeggadhaatii beellama eeggannee dhumna wal arginee waliin mari'anna. Kanaan booda torbaniin yoo rabbi isiniif dhiyeessina. Waan nu faana turtaniif hedduu galatoomaa nagaatti.